makillee hundu reediin jaarti salamaan haati seenaa jabaatte kuma dhibba gaafa galte sila hini haadha faaxee fatiyaan kuma dhibba geette warri kuma dhibbaa fooloo kuma dhibbaa olii guutu gaafa hamzaan aashittiin kan namni mushurraa minaamin yellamin egaa barbaachisaa ta'e jaarsaaf jaarti warra kuma dhibbaa olii kilaasi akkam hidhaa yoo barbaadde immoo tagandummaa wajjin nyaata wajji dhugaa jireenya biyya baqaa akkam goota akka su'uudin Allamuddin hiite kanatti hiita. Isir beet ውስጥ እኮ ሸራተን አለ yoo ta'e hiriyyummaa wajji nyaata dhugii garaa laafte mana hidhaa sharatantu jira. Gafadha silaa Jawaar isin jalaan dubbatu. Wallahi muuziqaa barbaadde itti banataa Abu Musar kana qamaatti jira. Hidhaa akkasii hiita. Gabbaateen himtu jarri hidhamnaan ummanni guutuun gandaan, lagaan, sabaan waliin fixu jechuudha. Isinii galeeraa? Kanaaf amma karoorri kenna. Monet tunjirti. Monet itu nasi motumah teh dubihim tu goradaan. Monet beksisa. Wah makiya kofa Twitter iba nanti gabafti. Isi. Jirta mangisi motumah tahu filan nur furat. Amma shakali kabdi wan teh wogaba e media rawan turte famale media mata ufi wan kabdu sila monetin dubihim tu goradaan. Wah makiya kana faranjota tigesi di bak ajabu makiya kan gara lafu makiya. Gotu makiya kan akasin faranjota tigesi. Nobeli ini bakka akka biyya kanatti Nobeli marsaa lammaffaa ilmi Oromoo fudhata. Ilmi Abbaa Gadaa Dr. Asliin seenaa kiyya kan akka biyya Chaayinaatti waggaa 27 baradhe. Jeneraal kana fa'a shaayii dhaabsa mana hidhaa keessatti sira. Mubaarakii fi haadha faaxee fa'a. Kun jijjiirama jira jarma irraa galche. Ashqabaa haadha faaxeetii fi Mubaarakii ashqabata. Mana hidhaa keessatti shaayii dhaabsa. Wallahi feemasii guutuu yoo ani sin dhiise rabbi nan dhiise rabummaa mootummaa naa godhu malee. Feemasii jaarraa kana asirra jirtu yoo an dhiise rabbi nan dhiisin. Inshaallah rabbi mootummaa na haa godhu. Inshaallah du'aayi naa godhaa miskiina. Du'aayi naa godhaa isin karoora kiyya. Karoora kiyya. Koppiliinkii maan aan goone akkaawuntiin kiyya haarawaa. Ambooyuu qabaa qoyaa isin koppiliinkii naa godhuuf na gargaaru. Ummatuma kanaan uuma waggaa 27 isinii bara dheeftu na dhibe bara wallaahi dhazee. Mubaaraka addaan banne bara wallaahi yaade miidiyaa kanarra baay'ee yaade moonetti. Adaa jaarsa qabdii yaa rabbi. Asloo akkam jirtanii nagumaa nooruu yoo biyyaa yoo yaatan hundeen. Nagaa jirtaa lubbuu fayyaa kooti addaan banneemi. Qofaan na qabee jira galeen na duudee. Maali nooruu maltiimiidiyaa eebbisiisee waamicha korraa aftanii. Wayne wallahi kottaa'e suuraan kee istiidiyoo koo keessa. Eebbisiisee. Bagaras walitti siqatu. Akka eebbifame sittan fadaaba. Akka gaariitti akka daansaatti qoisiin fida suuraa guyyaa sana. Koppiliinkii godha shabaab. Madiira jirta moo mamoon? Maaltu biraadha? Safara kiyyaa masiila jira. Maashaallah. Suuraan fiduu deeme. Eshi. Suuraa akkamii fidaa jira? Mabruuk laalime. Oh, maashaallah. Anchi baga rabbi si milkeesse. Mormi kee hagam dheerataa yoo dhamaa jennu? Morma lookoodhaan. Lookoo areetu.
Ana Mubarak yoo achirratti nu boochiftaree mudannoo baay'ee qabna waa'ee jaalalaa kana. Dhugaa rabbii dhiyootti dhufuuf deema Dubaay achumaan achi Kaayiroon dhufa. Dhugaa moo? Dhugaa rabbii. Bakka akkas taanaan kaameraa dijitaalaan sirriitti nu boochifteeti niin galattee ni gadhiifta upload goota. Abshir. Ana dura boochisi garuu ishii narraa koppii haa gootu hundisi. Tole homaa rakkoon. Wallaan mudannoo kun dhugaa qabadha. Ka guyyaan torba jaalalaaf jedheetiin nu duuba deebi'ee gaara keessa deemee booda. Nan beeka gammoojjii Saaraa. Mubaarak Mubee kan jirta. Naguma. Kairoo dhumnaan abbaa jaalalaati wal argita ka abbaa jaalala dhokfamee jiru. Abbaa jaalalaa. Mubaarak Musammaa. Asliini intala tokko jaallatee ka aslii ammasitti ba'an intala tokko jaallatee harreedhaan intalli qoraan gurgurti moo maali waan akkasii gaaf tokko dubbatee naannii waraabadhe gadhiibadhe akkansa jira viidiyoo tiktookii jala jira. Tiktokii jala jira. Doktor si waraabee Waan kiyya bagara bisin keesse wallaahi hin dhagee hin dagadhe inboxii kee argee ture wallaahi hin dagadhe sammuun hin jiru dhiyeenya kana beektaa. maa inni eebbifame moo? Mubee bareebbisiiseem. Gadaanis inboxii argeera waan nama dhibu xiqqoo biizii taane. Wanni Kairoo kana keessa deddeemuu fi waan gaarii miti. Dhugaa. Kanuma keessa daganne. Homaa rakkoon. Sikiif na hin qaxxaamna. Kaayiroo kootu. Kaayiroo dhumnaan inni qaxxaalleen waan hafneef. Nan dhufa dhugaa Kaayiroo achumaaniin deema jechaan jira. Dhugaa nan dhufa yeroo dhiyoo. Ati dhiyoo kanallee gaafa ayyaana afran qal'oo san hin dhufa jettee hafte si moo Kairoo nufi garuu Kairoo boksiin hin jedhu. Yoo Kairoo dhufte natti bilbiltee dhoksitee booneetaan dhugaa dubbachuun firoo mangutu natti bilbiltee dhoksitee mana kootti akka Saaliyaa Saamii yoo si argan malee Saaliyaa Saamii jechuudha. Doktara ammatii miidharra kaatee minaamin footoo wallaahi yoo billaa jechuudha ummanni biyya kana keessa ummata amaanamaadha. nama addafaa bar. Ummanni kiishingii nama addafaa dhugaan sitti maan. Amma Saaliyaa Saamii doktara Finyaana dura arguun rakkoodha. Miidharra kaatee ofirra kaa'ee minaamin footoo. Wallaahi yoo billaa footoo kadhaate nan saalfadhee gadhiisuu doktor waa hedduudha. Hundi jala dhagaa itti dachaa. Amma jalaa badee Saaliyaa Saamiin dhungadhee sun jalaa badee. Kan kallacha dhungata kaan afaan dhungata hin taane. Kanuu amma haftaamii taate jedhanii fooqii abbaa maalii meeqaa ijaaraa jirti ani nama si gaafa ati Kaayiroo si jaalatu jedhanii silaa osoo wannuma tokkollee naa kennite. Walumaa galatti Kaayiroo yoo dhufaa jiraatte moonetii keessaa na dubbisiiti. Akkaataa si mijeessee akkaataa shabaabni sisimachuun qabu. Maanguddoota Kaayiroo keessaa fuunee dhufee sisimadhee ka'een bakka maanguddoonni jiranitti Dr. Asli haadha baatee jechuudha. Haadha baatee erga eerpoortii irraa gaggabsanii maana malee maal sun dhungatiin kaan viidiyoo waraabamne malee. Erga eerpoortii irraa gaggabsanii wallaahi mana kiyyatti illee mana sitti dhiisi. Mana kiyyatti gaaf tokko qophii horii qopheessee qophii irbaataati jedhee waame. Warri gaafa duraa eerpoortiin nannellee mana kiyyatti kisingi godhe. Wallahi billahi namni meeqa abdii murtaaf ta'e rammee ta'e hundi gola bareedatti maal jiran hin jedheen anoo keessummaa si waame. Amma kun Hamzaan yoo namni mana isaa dhaqee hamka akka ijaartii algaa jala kaa'ee hin rafte jedhan sodarra. Boletti ko. Ajaa'iba. Kanaafuu akkasitti dhuftu. Tapha waan sinni Mubee fi Aslii iddoo tokkotti argachuun gaariidha. Guyyaa eebbistan qabdu kuno piroofaayil piikcharii kiyya laaltanitti yoo ta'e tapha beellamaa dheeressee qabadheera. Apiriilii gaafa 13tti. Jaanuwaarii, Feebruwaarii, Maarch, Apiriil rakkoo. Suu ta'e dheetanii hin dhawaasu nama rakkisu jedhee qabeera. Asumaanuu gurra simbuusee gaafa eebbisiisna bakka istiidiyoo kiyya keessatti taa'een taphadha gaafas. Gaya kenna hin bayan don't worry. Baay'ee si yeroo nama naasoftu doktor seeraan haaseenii. Asili Mubee Dubaayii amma kan hin dhufuu fi mucaa Gannat Girmaa jedhamtu mucaa deeggaramuu qabdudha. Kitaaba eebbisiisti Maarchi gaafa 2 waltajjii ishii sana beeksisuuf hin deema Dubaayii.
mucaa xiqqoo namni beektani namni yeroo baay'ee rakkoo bahee naasa waan garaa isaatti qabatuu fi rakkoon duuba isaa jiru baay'ee hundumti keenya dhufnee gaafa miidiyaa irratti kolfinuu gaafa taphannu fuulli innaa mul'atu itti tolaa miti hundumtu asitti hordoftoota baay'ee qabna asiliin hordoftoota baay'ee qabamu been akkasii fuula badaa gaddatu guyyaa tokko asinirraa argeen beeku garuu rakkoo gurguddaa duuba keessan keessummeessita waa baay'een quba qabaa. Namni kana hin beeku. Waan namasitti isinitti tolee itti fakkaata. Namni hundumtuu rakkoo mataa isaa waan keessummeessu duuba qaba. Asitti dhalootatti bahee immoo waan hin himanne hedduutu jira. Ani asumaan dhugaa rabbi umurii dheeraa isiniif haa kennu. Guyyaa tokko isinitti himu. Guyyaan dubbadhu jira. Eenyu biyya hambaa keessa teessanii har'a namni thank you isiniin hin jedhu. Yeroo dhuma rakkoo dhufee fiigee waan tokko dhufee dubbataa san booda hin bada namni. Amaleeffannaa kanatu jira. Garuu yeroo itti wal galateeffannu guyyaa tokko garuu waltajjii itti wal galateeffannu akkanuma abdiin qaba. Aarsaa hedduu kan faltaniif isinis. So mucattii kanallee asumaan piroomoot godhaaf yoo dandeessanii Gannat Girmaa Azella jirti dhuftee natti fakkaata. Maarchituu hoteela Kiiloleetti kitaaba eebbisiisti. Jira. Lakkoofsa tokko barreessi jedhi. Ganni mee lakkoofsa tokko barreessi olsi. Baay'ee uummata keenya kabajamu achumaan fooloo gochuun dagatiin hundi keenya iyyuu. Dooktarris akkaawuntii jalaa gubatee kiyyas akkaawuntii waan ningi jala jira kan mooneeti guddifamuu qabdi. Gannat Girmaallee dhufteetti mee fooloo na godhaa ana ishee yoo barbaadan jechuun si yaadachiisuu malee dirqamni hin jiru. Si yaadachiisuu malee akkaawuntiin kun isa sin beektanu miti. Fooloo na godhaa karaan na argatu kana booda. Gannat Girmaa. Mee Gannat. Ganni tokko barreessi mee. Mee warri kaan dhiisanii. Argitanii reebii yaada ta'u manni akkaawuntii argisiisee haaramu. Reebii yaada ta'e fooloo godhaara. Eewa kunoo kitaaba. Abbaa manaa qabdi mooni. Abbaa manaa kana mucaasuutuma heerumsiisna. Eebba kitaabaa booda heerumsiisna. Dubartii abbaa manaa qabdu gassi kanarra galchuun hin ulfaata jechuudha. Maafi booda wal lolani. Dhiisi kaasilo girri dhiisi kaasa. Addumaan baasu fi Girri miti malee boodii warra kairooti anis nan deeggara doktora. Anis dubartii abbaa manaa qabdu dubartii fireendii qabdu gassi kiyya galchuu dhiise. Halloo Ganni. Nagaa keetti? Jabaadhu dubbisii buusii doktora. Dhimma si fitatteenna. Fayyaadha kunoo biyya ormaa keessa teessee yeroo Gili taanaan immoo waynee ganni koo bareedduu kiyya ganni baranga ooltee yeroo irriba isii silaara fudhattu kitaaba qopheessitee waggaa dheeraa laffatee jedhamee jetti mooneen akkas jennaan si galchine sillee hin beeknu nama akkana ijoolleen mana madaamii cimaniiru amma ifii wajjin sadaffama waa rafaa natti fakkaata osoma Manuma yeroo darbe mana keetti dubbadheen ture asli Gannat Girmaa guyyaa tokko dhiyoo kana dubbadheen ture na seensifte. Habiibti irra deebii dubbadhu akkas taanaan eegatana dhufeen. Yaada dhuba sammuun na deemeera dulloome bara. ganni Wayee mubee kitaaba kana biyyatti barreessite moo mana madaamii teessee barreessite? lakki asittan barreesse. Dubaayin jira Dubaay taa'een barreesse. Eenyu gulaale immoo gulaaltota maqaarraa nu himuu dandeessaa amma? Biyyatti gulaalame hojjetame immoo Namootuma beekamtii qaban moo? eeyyeen barreessitoota ta'uu muraala. Kanaafan ijoollee mana madaam jedhaman. Ijoollee mana madaam waynee jirra jedhaa qabannaa taatu fooloo godhaati. Ana bira jira biiroo kiyya jiraani. Xiqqaatu gara kitaaba 500 harka kiyya gaheera. Kaan ijoollee garas dhufanitti erga kaan immoo gaafan dhufuun qabee dhufaan. Maxxanfamee dhumee xumuramee harka kiyya jira kitaabni ishee. Okay, amma asirratti ijoolleen kenna ijoolleen biyya Arabaa qimamii mana madaa. Isin uummata ubbira taree biyya gargaaru, miidiyaa Oromoo gargaaru, rakkataa Oromoo gargaaru waan hunda keessatti hirmaatu. Kaduraan shaqaalaa isin jiran Arabni yaa kaddama isin jettu. Namoonni akka anaatiif kan biroos shaqaalaa biyya Arabaa isin jiru ilaalcha gaarii isin hin qabne. Maallaqa qofaan yaada osoo hin taane dandeettii sammuu keessanii akka muka qabdan yeroo kan qabne yeroo irriba keessanii yeroo boqonnaa keessanii yeroo waa nyaattan waan akkanaa kana ijoolleen
dalagaa jiraachuun saba isaaniitti seenaadhaaf barreessanii waan namni dhaloonni irraa baratu ol kaa'uun waan laafatti ilaalina. Keessattuu shoo jennaan harreen gurra dhabee keessattuu ijoolleen mana madaam jechuudha. Ijoolleen mana madaam yoo dogoggoruu baadhee baay'een jiraachuun mala mucayyoo tana wajjin sadaffaa dhagaara dhiyoo tana takka akka tardoo har'aa eebbisiiftee turte Zamzam Hussein moo akka maqaan isii takkallee amma samoonii eebbisiisuu fi makkii haadhamoo maali Suudii kana I think Suudii natti fakkaate tun Dubaay irraayi argitanii biyya akkuma mana keessa teettan biyya teessanii saba keessanii maallaqa qofa osoo hin taane dandeettii qabdaniin waan dhaloonni